Yoo yaada daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduuwwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanneen sitti himaa dursa oduu ijoo. Abdii irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii biyya irratti tarkaanfii fudhachuun daaraa botoroo gochuu ifoomse. Waraanichi lola jabaa baha Wallaggaa keessatti taasisaa jiruun kaampii sirnichaa daaresseera. Jalqaba oduu keenya irratti kan balballoomsinu ta'a. Irree fi gaachanni sabichaa WBO'n godina Wallagga Lixaa keessatti hawaasa mariisisaa turuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo impaayirtii qabsoo bilisummaa Oromoo fi imala walabummaaf taasifamaa jiru ilaalchisee hawaasa naannoo wajjin marii cimaa taasisuun ifoomeera. Kanas qabanneerraa isin biraan geenya. Muummeen ministeeraa impaayirtii Abiyyi Ahmad irra deebi'uun uummata Itoophiyaatiin kadhachuu jechuun arrabsan. Akkasumas waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiruun hedduu miidhamullee dubbatan. Kunutuu kanaan jiru birriin biiliyoona 100tti siqu qondaalota mootummaa fi michoota isaaniin saamamuun ifoome. Kana hordofees miidiyaan paarlaamaa akka hin seenne dhorkamaniiru. Kanas qindeeffannee ni balballoomsina. Ajajaan Aarmii Jaatamaa jedhamu humnoota Tigraay Jeneraal Hintsaa Walda Goorgis qophiin waraanaa mootummaa federaalaa aangoorraa buusuuf dandeessisu taasifamuu ifoomsan. Qondaalli humna waraanaa Tigraay kun afgaaffii wayiin miidiyaa wajjin taasisaniin ganni otoo hin seeniin waraana jalqabna jechuun dhaadataniiru. Bal'ina isaa ni dhageessu. Misaayilonni lama doonii humna galaanaa Ameerikaa naannoo hulaa Hormuuz seentee haleella jechuun Iraan ibsite. Gama biraan hojjettoonni doonii Iraan 22 jala darbee Ameerikaatiin to'atamanii turan Paakistaanitti dabarfamanii kennamuun ibsameera. Kanas ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa impaayirtii fi Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochaa jechaan gara bal'inaan oduu qopheeffanneetti sin ceesisa. Abdii irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii biyya irratti tarkaanfii fudhachuun daaraa botoroo gochuu ifoomse. Waraanichi lola jabaa baha Wallaggaa keessatti taasisaa jiruun kaampii sirnichaa daaresseera. Bal'ina isaa waliin hordofnu. WBO'n aanaa Saasiggaa keessatti mooraa waraana faashistii PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii lixaa har'a caamsaa 2026 ganama barii barraaqaan godina baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Jimaataatti cabsee seenuun mooraa waraana bilisiginnaa irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen tiksitoota empaayeraa guutummaan guutuutti magaalicha keessaa buqqisuun injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa kanaanis WBO'n humna diinaa irraa du'aa fi madoon adabuun torba immoo fayyaatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 20 meeshaa boodatti afaa tokko boombii harkaa tokko rasaasa piikemmii 1000 olii fi qophii waraanaa hedduu dugda diinaarraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasiseera. Tarkaanfii WBO'n tiksitoota empaayeraa Itoophiyaa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Irree fi gaachanni sabichaa WBO'n godina Wallagga Lixaa keessatti hawaasa mariisisaa turuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo impaayirtii qabsoo bilisummaa Oromoo fi imala walabummaaf taasifamaa jiru ilaalchisee hawaasa naannoo wajjin marii cimaa taasisuun ifoomeera. Bal'ina isaa waliin haa dhageenyu. Godina Wallagga Lixaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee garaa irratti hawaasa mariisisaa turuun beekame. Ergamtoonni bilisiginnaa impaayera dulloomaa kufuu geesse utubuuf kallattii maraan uummata Oromootti duuluu akka furmaataatti ilaalaa jiraatanis wabii fi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo ammoo dhimmoota jiruu fi jireenya hawaasichaa ilaallatu mararratti kutaalee Oromiyaa garaa keessatti uummata isaa waliin mari'achaa jira. Haaluma kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa gaafa caamsaa 3 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee keessatti haala jiruu fi jireenya hawaasichaa akkasumas egeree sabichaa haala yeroo ilaalchisuun qabxiilee gurguddoo 4 irratti hawaasa Oromoo mariisisaa turu. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Qabxiileen gurguddoo arfan waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa isaa irratti mariisisaa ture kunis dhimma barnootaa, qonnaa, naamusni dargaggeessaa fi shamarran Oromoo, gama aadaa fi safuu sabichaa eeguu yookaan cabsuun maal fakkaata kan jedhuu fi hawaasichi akkamittiin ofiin of bulchuu akka danda'u irratti marii bal'aa geggeessaa turuunis ifoomeera. Koloneeffattoonni bara dhufaa darbaa impaayiratti wal harkaa fuudhanii bulchaa jiran kallattii ittiin saba Oromoo balleessan irratti
dhagaa hin galagalchiin akka hin qabne marii kanarratti kan ibse waboon gama barnootaatiin imaammata empaayirattiin ilmaan Oromoo akka hin barannee fi doofummaatti hafan irratti diriirsaa jirtuu fi dhaloonnii fi uummanni Oromoos akka sabaatti maal gochuu akka qaban irrattis bal'inaan mari'achaa turuunis himamee jira. Kana malees diinagdeen uummatichaa akkamitti akka fooyya'uu qabu laalchisee gama qonnaatiin qonnaan bultoonni Oromoo bifa ammayyaawaa ta'een akkamittiin akka hojjechuu qabanii fi yeroo ammaa naamusni dargaggeessaa fi shamarran Oromoo aadaa fi safuu sabichaa bifa eeggateen akkamitti deemuu qaba kan jedhu irrattis seenaa Oromoo kaleessaa fi har'aa wal qabsiisuun gorsaa fi barnoota guddaa hawaasichaaf kennaa turuunis ifoomeera. Dhumarrattis sabni bilisoome maal akka argatuu fi kan gabroome ammoo maal akka dhabu ibsuun uummanni Oromoo hacuuccaa fi saamicha bifa kamiyyuu jalaa ba'ee mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffachuu akka qabuu fi qe'ee fi qabeenya isaa irratti akkamitti akka of bulchuu danda'u irrattis marii dheeraa geggeessuun beekameera. Marii waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee keessatti jiraattota waliin geggeessaa ture kana ilaalchisuun hirmaattonni marichaas baay'ee akka gammadan ibsuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haqatti aantummaa fi jaalala saba isaaf qabu ifatti hojiin agarsiisaa jiraachuu fi uummanni Oromoos waraana isaa waliin dhaabbatee haqa isaaf falmaa finiinsuu akka qabus dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Muummeen ministeeraa Impaayirettii Abiyyi irra deebi'uun uummata Itoophiyaatiin kadhachuu jechuun arrabsan akkasumas waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiruun hedduu miidhamuu dubbatan. Kun kanaan utuu jiru birriin biiliyoona 100tti siqu qondaalota mootummaa fi michoota isaan saamamuun ifoome. Qondaalonni paartii biltiginnaa uummata Impaayirettii arrabsoowwan adda addaatiin filachuun arrabsaa turuun ni beekama. Bakka bu'oota uummataa fuulduratti dhiyaachuun isin bineensota duubatti hafoodhaa fi garboota jedhanii arrabsaa turuun illee ni yaadatama. Amma ammoo muummeen ministeeraa Abiyyi uummanni Itoophiyaa kadhattuu ta'uusaa ibsuun kabajnii fi abbaa biyyummaa isaa irraa mulquun dubbataniiru. Akkas jechuunis dhagahamaniiru. Kadhachuun kabaja gaafachuu hin danda'u inni hirkataadha dhageessanutti nuyi kadhattoota hamma karaa dhaabnutti hirkattoota jedhan. ነፃ ነኝ ሉዓላዊ ነኝ ክብር ያለኝ ሀገር ነኝ ማለት አይችልም። ጥገኛ ነው። ለማኝ ጥገኛ ነው። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ሰምታችሁኛል። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ልመና በቃን እስካላልን ድረስ ጥገኞች ነን። Dhugumatti muummeen ministeeraa Impaayirettii kun kutaalee Impaayirettii hedduu keessatti waan banuun hawaasa buqqaasuu fi gargaarsatti akka taasisuun kanaan dura uummata kana bulchuun goondaa bulchuu wajjin wal bira qabanii ibsuun ni yaadatama. አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያን መምራት 1 ሚሊዮን ጉንዳን ተሸክሞ መሄድ ነው እንጂ ትርፍ አይደለም። ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም። ድሃ ሆኖ ዝም ብሎ መጨቃጨቅ አይቻልም። እስከዛስ ወሐጁል በይት መን ኢስጠጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ነው ነገርየው። ከሌለ ተጣጥፎ መቀመጥ ነው ማለት ዶላር Haala amma jiruun uummata Impaayirettii bulchuun bu'aa miti. Goondaa miliyoona tokko baachuudha jedhan. Akkasumas karaan yoo qaraada ta'e namni dhuunfaa yookiin hawaasni tokko badhaadhuu hin danda'us jedhan. Kunisuu kanaan jiruu gabaasni mana mareetti dhiyaate akka agarsiisutti birriin biiliyoona 100 ta'uu qondaalotaa fi michoota isaaniitiin uummatarraa saamamuun ifoome. Hayyoonni dinagdee qondaalota malaammaltummaa raawwatan irratti haqni akka hojjetu gaafachaa jiru. Gabaasni gaazexaa Riippoorter kaleessaa akka agarsiisutti birriin biiliyoona 98 qondaalota mootummaa biltiginnaa fi aartistootaan hatamuu gabaase. Gariin mootummaa akkasii osoo jiruu hooggantoonni mana maree keessatti mootummaan Impaayirettii dhibbeentaa 100 yoo barbaadan dhibbeentaa miliyoona 1 mirkanaa'uu kan danda'u hatummaan mootummaa hin jiru jechuun adachaa turaniiru. ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኩራትና በእምነት መግለጽ እንፈልገው 1 ብር ከዚህ ምስኪን ሕዝብ እኛ አንሰርቅም። 1 ብር የኢትዮጵያ ሕዝብ አስተዋይ ነው። ሳንሰርቀው 7 ቀን ስንሮጥ እንደምንሰራ ያውቃል። ብናበላሽ እንኳን ከአቅም ማነስ እንጂ ሆን ብለን እንደሆነ ያውቃል። የትኛውም ጫፍ ያለው ባይዘው ፌስቡክ ላይ ያለው ኢትዮጵያ አይደለም። የትኛውም ወረዳ ብትሄድ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የሱን ጎተራ እየሞላ እንደሆነ ያውቃል። የትኛውም ድሃ እናት በተቻለ መጠን ቤቷን ለመጠገን እንደምንሞክር ታውቃለች።
Haa ta'u malee gabaasni dhiyeenya kana mana mariitti dhiyaate akka agarsiisutti ji'oota 9 qofa keessatti birriin gara biliyoona 100 ta'u qondaalota olaanoo fi artistoota bebbeekamoon hatameera. Gabaasni baankii misooma Afrikaas akka agarsiisutti waggaa waggaan galiin mootummaa keessaa harki 30 hanga ta'u uummata irraa hatamaa jira. Gabaasni malaamaltummaa ji'a 9 oliitti mirkanaa'e akka agarsiisutti qondaalonni fi artistoonni beekamtii isaanii fayyadamuun birrii biliyoona 78 fi doolaara miliyoona 134 kan sharafaa baankii seera ammaan birrii biliyoona 98 ol ta'uu hataniiru. Qondaalotni keenya biliyoona yoo hatan hoogganoonni isaanii ammoo uummata hiyyeessa kana irraa birrii tokko hin hannu jedhu. Hayyoonni akka ibsanitti qabeenya hatame kun konkolaattota gatii guddaa, urgooftuu, qaala'aa, uffataa fi faaya akkasumas maatii wajjin biyya alaa deemuun shirshirii ooludha. Kun gabaa gurraacha waan jajjabeessuu fi sharafa alaa waan gubuuf miidhaa inni dandeettii birriin bittaa irratti qabullee akkaan hamaa ta'utu ifoome. Hayyoonni kun qabeenyi kun kallattiinis ta'e qaxxaamuraan kiisii lammiilee qabsoo jireenya keessan irraa kan hatame ta'uu ifoomsu. Ajajaan Armii 60 jedhamu humnoota Tigraay Jeneraal Hintsaa Woldegiyoorgis qophiin waraanaa mootummaa federaalaa aangoorraa buusuuf taasifamaa jiraachuu ifoomsan. Qondaalli humna waraanaa Tigraay kun gaaffii wayiin miidiyaa wajjin taasisaniin ganni otoo hin seeniin waraana jalqabnaa jedhaniiru. Wanti martii dhumeera dhiyootti nu eegaa jechuunis dhaadataniiru. Tibanumaa qondaalli waraanaan garee adda bilisummaa uummataa Tigraay kan Dabratsiyoon Gabramikaaliin durfamu Addisaalem Baallemaa jedhaman waan hundaaf qophoofnee jirra, loojistiikii qopheessinee jirra, faannoo fi mootummaa Eertiraa wajjinis qindoomina uumna jira jechuun dhaadachuun ni yaadatama. Gareen adda bilisummaa uummataa Tigraay kan Dabratsiyoon Gabramikaaliin durfamu mootummaa naannoo Tigraay waraana kaabaa Itoophiyaa dura ture deebisuuf akka murteesses tibbana ifoomsee ture. Erga mootummaa naannoo deebifatee booddee mootummaa Eertiraa fi humnoota finxaaleeyyii faannoo wajjin qindoomee mootummaa federaalaa waraanee aangoo harkatti deeffachuuf akeeka qabaachuu maddeen walgahiiwwan garaagaraa keessaa dhokatanii turan kanaan dura saaxilaniiru. Misaayilonni lama doonii humna galaanaa Ameerikaa naannoo hulaa Hormuuz seentee haleeleeraa jette Iraan. Gama biraan hojjettoonni doonii Iraan 22 ji'a darbe Ameerikaatiin to'atamanii turan Paakistaanitti dabarfamanii kennamuun ifoome. Akka gabaasa miidiyaalee mootummaa Iraanitti dooniin kun akeekkachiisa eegdota warraaqsaa Islaamaa irraa kenname erga diddee darbitee boodadha. Xiinxalaan tokko akka jirutti dhukaasa dhaabuun Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru kan booda waan cabe fakkaata jira. Iraan dooniin waraanaa Ameerikaa gara hulaa Hormuuz akka hin seenne akeekkachiiftee turte. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasnitti ministeerri dhimma alaa Iraan doorsisa Ameerikaa gara hulaa bishaanii seenan ittisuuf qophii ta'uu ibsee ture. Gabaasni kun kan dhufe erga Doonaald Tiraamp waraanni Ameerikaa dooniiwwan daandii galaanaa Hormuuz kana keessatti qaban gargaaruu akka jalqaban erga dubbatanii booda. Ajajni giddu galeessaa Yuunaayitid Isteetsi akkaataa hojii kana deeggaruuf karoorfachuu fi dooniiwwan naannoo sana keessaa nagaan akka ba'an gargaarus ibseera. Gabiraan hojjettoonni doonii Iraan 22 ji'a darbe Ameerikaatiin to'atamanii turan Paakistaanitti dabarfamanii kennamuun ibsameera. Mootummaan Paakistaan har'a aangawoota Iraanitti dabarfamuu jechuun beeksiseera. Hojjettoonni doonii Iraan kun gara biyya isaaniitti deebisuun tarkaanfii walamantaa cimsuu Ameerikaan fudhattee akka ta'e Paakistaan ibsiteetti. Doonittiin ammoo suphaan barbaachisaa ta'e erga taasifameen booda gara abbootii qabeenyaatti deebisuuf gara qaama bishaanii Paakistaanitti ni deebitii jedhameera. Dooniin kun ebila 20 wayitaa garuu galaana Oomaan keessa jirtu akka dhaabbattu akeekkachiifni sirriin kennameefiif garuu waan diddeef humna galaanaa Ameerikaa faana bu'ee dhaabsisuun qabuu danda'eera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammachuu hordoftoota ture oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa.